kabajamtoota hordoftoota maatii chaanala Maddoolawuu Miidiyaa kun Maddoolawuu Miidiyaa irraa yeroo maragama keessaniin kan geenyu oduu jalqaba irratti hanga fotootuutiin eegala. Manni barnootaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti miidhaawwan koorniyaa dubartootaa irra gahaa jiraachuu Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa mirkaneesse. Biyyoonni 42 filannoowwan biyyoolessaa Itoophiyaa haa gahuudhaaf yeroo dhiyaate kanarratti ibsa waloo dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti baasuun isaa dhagahamee kan jiru. Gamtaan Emireetota Arabaa waldhabdeewwan mootummaa Soomaaliyaa fi hooggantoota Jubilaandii fi Puntlaandii gidduutti jiru furuudhaaf carraaqqii taasisaa jiraachuun himamee kan jiru. Murteen tarkaanfii itti fufaa ta'ee biyyoota Arabaa fi Islaama 60 ol Qatar magaalaa Doohaatti waltajjii isaanii irratti murtoowwan garaagaraa dabarsan. Oduulee kanneenii fi dhimma ispoortiin tapha gulaallii waancaa addunyaa Kaayirootti taphatamaa ture hordofuudhaan ibsi addaa bahee akka jiru dhagahamee kan jiru. Kun hanga fotootti bal'inni isaa akka itti aanutti dhiyaata. Manneen barnootaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti doorsisaa sodaachisaa fi akkasumas qajeelloon saalaa barattoota dubartootaa irratti raawwachaa jiraachuu Koomishinni Mirga Namummaa Itoophiyaa mirkaneessee kan jiru. Kunis barsiisotaa fi barattootaan raawwatamaa jiraachuu koomishinichi hubachiisee kan jiru. Kana malees manneen barnootaa tokko keessatti daa'imman adabbii qaamaa fi akkasumas xiinsammuu akka irraan gahaa jiru akkasumas sababoota walitti bu'iinsa hidhattootaa fi humnoota nageenyaa mootummaa gidduutti keessumattuu naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru barattoota balaadhaaf saaxilaa jiraachuu ibsan. Argannoon kunis kan ifoome Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa naannolee akka Finfinnee, Affaar, Amaaraa, Gaambeellaa, Oromiyaa fi Kibba Itoophiyaa argaman irratti manneen barnootaa barattootaaf mijatoo ta'uu dhiisuu fi akkasumas haala qabiinsa mirga namummaa barattootaa dhiibbaawwan gurguddaan irra jiraachuu wal qabatee hordoffiin taasisaa turuu eeranii kan jiran. Haaluma kanaanis fulbana 2 bara 2025 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti argannoo fi yaada dhiyaate irratti qooda fudhattootaa waliin magaalaa Finfinneetti marii taasisanii jiran. Marii kana irratti ministeerri barnootaa hooggantootaa fi bakka buutota biiroolee barnootaa fi faayinaansii fi diinagdee naannolee akkasumas dura buutota manneen barnootaa kan hirmaatan ta'uu koomishinichi kaleessa fuula miidiyaa hawaasa isaanii irratti beeksisee kan jiru. Koomishinichi manneen barnootaa hunda keessatti barattoonni haalli mijataan jiraachuu dhabuu fi humna ol walitti baay'atanii barachaa jiraachuu eeranii manneen barnootaa hunda keessattis kiliinika fayyaa jiraachuu dhabuu fi meeshaalee gargaarsa jalqabaa dhabuu isaaniiti fi hanqina ogeeyyii fayyaan rakkoolee sirna baruu fi barsiisuutiin danqamaa jiraachuu kunis sababa tokko akka ta'es eeraa kan jiru. Manneen barnootaa hordofaman keessatti imaamata eegumsa daa'immanii fi farra loogii jiraachuu dhabuu fi naannolee manneen barnootaa tokkotti manneen jimaa fi shiishaa akkasumas puulii baay'achuun akkasumas sirni komii barattoota daa'immaniif mijatu jiraachuu dhabuun dhimmoota mirga namummaa ciccimoo adeemsifamaa jiraachuu roga baruu fi barsiisutti Itoophiyaa keessatti dhiibbaan jiraachuu eeraniiti jiran. Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa daa'imman barnoota mijataa fi mirga namummaa kabajuu akka argamuuf xiyyeeffannoon barbaachisaan akka kennamuus hubachiisaniiti jiran. Daarektarri kutaa mirga dubartootaa fi daa'immanii koomishinichaa kan ta'e Salaamaawit Girmaa hirmaattootaaf akka himanitti mootummaan mirga daa'immanii eeguudhaaf itti gaafatamummaa akka qabu koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa adeemsa barnoota daa'immanii mijataa fi mirga namummaa kabachiisuu akka mirkanaa'u qabus hojii isaanii cimsanii kan itti fufan ta'uudhaas eeraniiti jiran. Qormaata kutaa 12ffaa akka lakkoofsa warra Itoophiyaa bara 2017 kan namaa ture. Qormaata kanneenis barattoota 48,920 qofti qormaata darbuu barattoota 500,000 fi 30,000 ol keessaa namni hanga kun darbuun isaa dhagahamee kan jiru. Kunis safuu fi qaanii Itoophiyaa akka ta'es eeramaa kan jirudha. Keessumattuu barattoonni qormaata isaanii hin darbinis miidhaawwan garaagaraatiin saaxilamaa jiraachuun isaatis dhagahamee kan jiru. Maatiiwwanii fi manneen barnootaa barattoonni kun keessatti barachaa tures itti gaafatamummaa guddaa akka qabus ministeerri barnootaa Itoophiyaatis eeraa kan jirudha. Kunis biyyattii irratti dhiibbaawwan garaagaraa fi akkasumas barattoota irratti roga xiinsammuu fi akkasumas roga garaagaraatiin miidhaawwan garaagaraa barattoota kanneeniif akka qabus himamaa kan jiru. Akka qormaata kutaa 12ffaa bara 2017 kanatti barattoonni baay'een harcaatii keessa galuudhaaf keessumattuu roga nageenyaatiinis biyyattii irratti dhiibbaawwan garaagaraa akka fidus xiinxaltoonni garaagaraa xiinxalaa akka jiranitti eeramaa kan jiru. Keessumattuu barattoonni
barattoota 500,000 fi 30,000 ol kan qormaata fudhatan hoggaa ta'u barattoota kanneen irraayis barattoota 40,000 fi 8 qofti darbuunis baay'ee rakkisaa fi dhiibbaawwan adda addaa akka fidus himamaa kan jirudha. Yeroodha gara yerootti ministeerri barnootaa Itiyoophiyaatis seerawwan garagaraa baasuudhaan biyyattii irratti dhiibbaawwan garagaraa fidaa jiraachuu eeramaa kan jiru. Keessumattuu maatiin barattoota tokko rakkoowwan xiinsammuu barattoota isaaniirra geessisaa jiraachuudhaas eeramaa kan jiru. Kunis rakkoowwan xiinsammuu kunis dhiibbaawwan garagaraa kan fidu ta'uu fi hawaasa biyyattii irratti rakkoolee garagaraatiin akka isaan saaxilamanis kan taasisu ta'uudhaas eeraa kan jiranidha. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa Profeesar Birhaanuu Naggaa dilbata darbee waaree booda miidiyaadhaaf yaada kennaniin barattoota 8.4% kan darban isaanis qabxii parsantaa 50 ol warreen fiden qofa hoggaa jedhu baay'ee gadda guddaa fi rakkoowwan guddaa keessaa akka galchees namoonni garagaraa eeranii kan jiranidha. Maatiin barattootatis barattoota keenya sababa kanaatii yeroodhaa gara yerootti ministeerri barnootaa rakkoowwan garagaraatiin isaan saaxilaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Kan ministeerichi jedhutti walumaa galatti barattoota 48,900 qofa kan darban kan jedhan kunis saayinsii hawaasaatiin parsantaa 5.2 qofti kan darbee fi akkasumas saayinsii uumamaatiin parsantaa 10.8 qofti qabxii parsantaa 50 ol kan fide jechuudhaanis eeramaa kan jirudha. Kunis rakkoowwan roga barnootaatiin biyyattiin irratti rakkachaa jirtu keessaa isa tokkodha. Keessumattuu baajata mootummaa qofa baasuu qofa osoo hin taane barattoota kana gad fageenyaan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Maatiin barattootatis jedhaa kan jiranidha. Barattoonni jalarraa hanga sadarkaa olaanaa hanga ga'anitti ministeerichi osoo irratti hojjetin yeroo kana barattoota gadirraa hanga oliitti deemee haala kanaan rakkisuu isaatis komii garagaraa dhiyeeffachaa kan jiranidha. Barattoota qoraman kanneenis miidhaawwan gama onlaayinaatiinis akka irra ga'ee jirus eeranii kan jiranidha. Barattoonni karaa onlaayinaatiin qorame walumaa galatti namoota 100,000 fi 34,609 yommuu ta'an kanneen keessaas barattoota 29,900 fi 233 qormaata kana darbuudhaas ministeerri barnootaa eeree kan jiru. Barattoonni gama onlaayinaatiin qoraman kun keessumattuu rakkoo garagaraa waan hin beeknee fi waan fayyadamanii hin beekneen qoramaa turuudhaas maatiin barattootaa eeraa kan jiranidha. Kunis rakkoowwan garagaraa akka biyyattiitti keessumattuu naannoowwan Oromiyaa fi naannoo Amaaraa naannoowwan garagaraa keessatti rakkoon akka isaan gahee maatiin barattootaa iyyachaa jiraachuus eeramaa kan jiru. Akkuma walii galaatti barattoota 2,384 ta'an qabxii 500 ol kan fidan akka ta'es eeramaa kan jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee, Hararii fi naannoo Amaaraa qofti giddu galeessaan barattoota qabxii ol aanoo fidan jechuudhaanis eeramaa kan jirudha. Ministeerri barnootaa akka dubbatanitti bara 2014 qabxiiwwan rifaasisoon akkanaatis akka tures eeree kan jirudha. Sochiiwwan waldaa siviilii hawaasa Itoophiyaa dhiphachuudhaan biyyoonni 42 gamtaa mootummootaatiif ibsa ergan. Biyyoonni 42 filannoowwan biyyoolessa Itoophiyaa ga'uudhaaf yeroon waggaa tokko gad hafutti ibsa waloo dhaabbata mootummoota gamtoomaniif baasaniin haala qabiinsa mirga namummaa Itoophiyaa irratti yaaddoo qaban ibsan. Walabummaa bu'uuraalee daangeffamaa jiraachuu kaasanii kan jiran. Qormaanni mirgoota namummaa Itoophiyaa keessatti danqaawwan mirga yaadoo fi bilisaan ibsachuu fi karaa nagaa wal ga'uu fi waldaalee ijaarrachuu dabalatee mudachaa jiraachuu kunis yaaddoowwan cimaa biyyattii keessatti uumee akka jirus eeranii kan jiranidha. Ibsa waloo torban darbe ba'e kanaan itti dabaluudhaanis Itoophiyaa keessatti dirreewwan yaada bilisaa cufamuu isaatii fi yeroodhaa gara yerootti dhaabbileen hawaasa siivikii sodaachuu fi akkasumas hojiirraa dhorkamuu isaaniitis irra deddeebiidhaan kunis yaaddoowwan guddaa ta'uu isaaniitis eeranii kan jiran. Biyyoonni kunneenis miidiyaalee fi akkasumas gaazexeessitoota walabaa ta'an sodaachuu irraa yaaddoo guddaa akka qabanis eeranii kan jiran. Taateewwan akkanaa irrattis qorannoowwan iftoominaa akka gaggeeffamus gaafatanii kan jiranidha. Biyyoonni ibsa waloo baasan lakkoofsi sarbama mirgoota namummaa fi dhiittaan qooda fudhattoota mootummaa fi miti mootummaa raawwachuun sodaa jiru ibsatanii kan jiranidha. Waajjirri Komishinara ol aanaa mirga namummaa gabaasa bara 2024 baaseen dabalataanis gabaasa barreessaa muummicha daa'immanii fi waldhabdeewwan hidhannoo dhaabbata
mootummoota gamtoomanii bara 2025 baasee kan mul'isu ta'uudhaas kunis kan akkan calaqqisu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Ajjechaa fi qaama hir'isuun daa'immanii fi akkasumas miidhaawwan saala daa'immanii irratti raawwatamaa jiruu fi daa'imman butamuu dabalatee sarbamiinsi cimaan daa'imman irratti raawwachaa jiraachuu baay'ee sodaachisaa ta'uudhaas eera. Keessumattuu haala filannoon as deemtuun rakkoowwan garaagaraatiin biyyattiin saaxilamuu malti kan jedhus yaaddoowwan cimaan gama biyyoota kanneeniitiinis eeramee kan jiru. Itoophiyaan yeroodhaa gara yerootti butamiinsi namaa fi akkasumas miidhaawwan gama waraanaatiin dhaqqabsiisaa jiraachuudhaas ibsa isaanii keessatti eeranii kan jiranidha. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa amala deeggartoota Misrii ilaalchisuudhaan fiifaadhaaf komii dhiyeessuu isaa kan yaadatamudha. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa tapha gulaallee waancaa addunyaa Itoophiyaa fi Misrii gidduutti taasifame irratti deeggartoota Misrii faarfannaa alaabaa biyyattiitiif kabaja dhabuu isaaniitii fi akkasumas cararrii ifaa taphattoota Itoophiyaa irratti ibsuu isaanii ilaalchisuudhaan komii isaanii xaliyaan fiifaa beeksisanii akka turan kan yaadatamudha. Tapha gulaallee waancaa addunyaa Kaayirootti taphatame hordofuudhaan himata Itoophiyaan bulchiinsa kubbaa miilaa addunyaa fiifaaf dhiyeessiteen dhaabbatichi deebii kennuu Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Federeeshinichi ibsa kaleessa miidiyaaf kanneen tapha gulaallee kana irratti deeggartoonni Misrii faarfannaa alaabaa biyyattii kabaja dhabuu isaaniitii fi cararrii ifaa dhorkamaa ija taphattoota Itoophiyaa irratti ibsuu isaanii ilaalchisuudhaan komii jiru dhaddacha dhimma seeraatiif fiifaaf beeksisee kan jiru ta'uu ibseeti jira. Ibsa kana kan kennee obbo Birhaanuu Xilaahuun itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa himata Itoophiyaan dhiyeeffatte kanaafis deebii kennama jedhamee eegamaa turus dubbatan. Obbo Birhaanuun fiifaan deebii isaatiin immoo dhimmicha kana qabxiiwwan taphataa hordofee argame jijjiirsisuu akka hin taane beeksisuudhaan gama naamusaatiin garuu ija bulchiinsa seera kubbaa miilaa addunyaa murteewwan seeraa fudhatamuu akka qabus eeree kan jiru. Koreen naamusaa fiifaa Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatiif kan beeksisu ta'a jechuudhaanis deebii kenneeti jira. Itoophiyaan himatoowwan lameen kanneen dhiyeeffatanii turan akkaataa dambii fiifaa keewwata 19 lakkoofsa 2 muraa caa fi akkasumas dambii fiifaa keewwata 16 lakkoofsa 2 muraa i jalatti hundaa'ee akka ta'es eeranii kan jiran. Itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Birhaanuu Xilaahuun Federeeshinichi murteewwan fiifaa akka hordofuu dabaluudhaas dubbataniiti jiran. Akka Itoophiyaatti himata irratti dhiyeeffame kana taphni gulaallee waancaa addunyaa fulbana 5 bara 2025 Kaayirootti gaggeeffame injifannoo Misrii 2-2 goolabuun isaatis kan yaadatamudha. Gamtaan Imireetota Arabaa waldhabdeewwan mootummaa Soomaaliyaa fi hooggantoota Jubilaandii fi Puutlaandii gidduutti furuu carraaqqiiwwan taasisaa jiraachuun himamee kan jiru. Waldhabdeewwan siyaasaa yeroo dheeraadhaaf mootummaa federaalaa Soomaaliyaa fi hooggantoota bulchiinsa mootummaa Puutlaandii fi akkasumas Jubilaandii jidduu ture furuudhaaf gamtaan Imireetota Arabaa sochiirra jiraachuu gabaasni biyyattii keessaa argame kan mul'isudha. Pirezidaantiin Jubilaand Ahmad Mohammad Ismaa'il akkasumas pirezidaantiin Puutlaand Abdullah Diiniini yeroo ammaa kana walgahiidhaaf qondaaltota ol aanoo biyyattii wajjin gamtaa Imireetotaatti walgahii gaggeessaa jiraachuu eeranii kan jiran. Marii kana keessattis gamtaan Imireetota Arabaa waldhabdeewwan kana gidduu seenuudhaan gahee ol aanaa taphachaa jiraachuu waldhabdeewwan waggaa hedduudhaaf itti fufee jiru kana furmaata waaraa qabsiisuudhaaf hojiilee ciccimaa hojjechaa jiraachuu eeraa kan jiranidha. Pirezidaantiin Federeeshinii Somaaliyaalaand Hassan Sheekh Mohammad walgahiin biyyoota Islaamaa Qatar keessatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachuudhaan yoo xiqqaate gamtaan Imireetotaa inni imalli isaa inni lammaffaan ammoo gama Soomaaliyaa akka ta'es eeramaa kan jiru. Waliigalteewwan dhaabuu biyyoota lamaan gidduutti nageenya buusuu fi nageenya biyyattii waareessuu keessatti heera mootummaa fi akkasumas adeemsa filannoo fi bulchiinsa dhaabbilee mootummaa fa'aa walqabatee dhimmoota biyyattii keessatti argaman hunda keessatti nageenya buusuudhaaf kan hojjetan ta'uu eeran. Biyyoonni lamaan Puutlaandii fi Jubilaandiin kanneen duraanuu dhimmoota mootummaa federaalaa ittiin quufuu dhabuu isaanii ibsuudhaan biyyoonni Imireetota Arabaa keessumaa filannoowwan dhufuu ilaalchisuudhaan gufuulee siyaasaa guddaa Soomaaliyaa gidduu gufachaa jiru kana xiqqeessuudhaaf tokkummaa fi waliigalteedhaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu eeran.
Mariin gaggeeffamee jiru kunis bu'aawwan ol aanaa biyyattii keessatti ni fida jedhamee kan eegamaa jiru. Mariiwwan akkanaa kunis haala itti aanuun yeroo lammaffaas kan itti fufu ta'uudhaas eeramaa jira. Ministeerri Israa'el hooggantoota Hamaas biyyoota biraa jiran haleellii akka hin dhaabnes kanneen irrattis haleellii fi tarkaanfiiwwan garaagaraa kan fudhatu ta'uu isaa eeree kan jiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin keessumattuu hooggantoota Hamaas iddoowwan jiranitti adabbiin barbaachisaa kanneen irratti raawwatu jechuudhaan dubbate. Kanuma wajjin wal qabatee biyyoonni Arabaatis murteewwan garaagaraa itti fufanii kan jiranidha. Biyyoonni Arabaa fi Islaamaa 60 ol Qatar magaalaa Doohaatti waltajjii isaanii irratti murteewwan garaagaraatiin xumuranii kan jiranidha. Murtee jalqabaatiin haleelliiwwan biyyoota Islaamaa fi Arabaa irratti fudhatame akka hundi keenyaahuu biyya san irratti fudhannu jechuudhaan murtee jalqabaa dabarsan. Murtee lammaffaatiin ammoo biyya Filistiin walaba taatee kan liigii Arabaa biyyoonni Islaamaa Eeshiyaa, Afrikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaattii fi akkasumas Ameerikaatti beekamtii walabummaa kennamuuf kan hundeeffamee gad dhaabbatu ni goona jechuudhaan murtee lammaffaa dabarsan. Murtee isa sadaffaatiin ammoo biyyoonni Arabaa fi Islaamaa waraana waloo ijaarrachuu irratti kan xiyyeeffatan ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Murtee afuraffaatiin ammoo biyyoonni michuu biyyoota Arabaa fi Islaamaa ta'an qoqqobbiiwwan jabaa Israa'el irratti sadarkaa idila addunyaatiin akka kaamus ni goona jechuudhaan murtee afuraffaa dabarsan. Murtee shanaffaan ammoo uummanni Filistiin irraa waraanni dhaabbatee biyya isaanii irratti akka ijaaramu kan tumsan ta'uudhaas eerama. Murtee ja'affaan ammoo deeggarsa namummaa walirraa hin cinne uummata Filistiiniif kan godhamu ta'us eeranii kan jiran. Isa torbaffaan ammoo biyyoonni Arabaa fi Islaamaa hariiroo daldalaa fi waliigalteewwan diinagdee Israa'elii waliin qaban akka muranii fi michuu Israa'el muruudhaan qoqqobbii bakka buusuudhaas eeranii kan jiran. Murtee saddeettaffaan ammoo addatti immoo Ispeen hariiroo daldalaa fi akkasumas bittaa meeshaalee yuuroo biiliyoona takka Israa'el irraa bituudhaaf turte hiitee jirti jechuudhaanis kana malees Israa'el ispoortiilee idila addunyaa irraa akka hin hirmaannes gooteeti jirti jechuudhaanis eeramaa kan jirudha. Oduuleen guyyaa kanaaf walitti qabannee kanaan gammaa isin dhageessaa turreedha. Oduudhaan kan isin faana ture ana Aaniisoo Ahmadii. Chaanaala keenya subscribe like godhuudhaan akkasumas sagantaalee teenyaa fi odeeffannoolee keenya kanneen garaagaraa akka hordoftan gamanummaan isin affeerra.